waldorgommiin akkuma amalasaa ispoortiin jaalala, ispoortiin misooma, ispoortiin guddina, ispoortiin tokkummaadha, ispoortiin dinagdeedha. Kanaafu akka godinaattis dhimma kana hubachuudhaan aanaaleen keenya hundi karaa ifa ta'een shaampiyoonii kana irratti naamusa ispoortiin argisiisuu qabu. Karaa ifa ta'eef karaa namni irraa barachuu danda'uun ifatti waan argisiistaniif galanni guddaan sinii mala jechuudha. Manneen barnootaa dirree nagaadha jechuudha. Dirree misoomaati jechuudha. Dirree jaalalaati jechuudha. Dirree tokkummaati jechuudha. Kana sirriitti gizee achi deebisnu sirratti hojjechuu qabna. Naamusa namni irraa barachuu danda'u. Hawaasni ispoortii irraa barachuu danda'u. Qaamni asitti argame hundumtu irraa barachuu danda'u. Dhugaadhaa ifatti argisiistaniittu. Kanaaf baay'ee gammadee irraa galatoomaa jechuun barbaada. Shaampiyoonaa ispoortii manneen barnootaa kan gaggeeffamu kaayyoon isaanii inni guddaan dorgomtoota ciccimoo ta'an ga'umsa olaanaa qaban bor godina keenyaa kan bakka bu'an akkasumas naannoo keenyaa fi akka biyyaatti ispoorteessitoota ciccimoo ta'an biyya keenya bakka bu'uu danda'an qopheessuudha. Inni lammaffaan dorgomtoota amala naamusa gaarii qaban akkasumas tokkummaa, obbolummaa, hariiroo manneen barnootaa fi aanolee keenya gidduu jiru cimsuu fi akkasumas dorgomtoonni yookaan immoo ispoorteessitoonni muuxannoo akka isaan walirraa horatan akka isaan immoo muuxannoo isaas gabbifatan kaayyoo sababeeffamee dorgommiin kun kan qophaa'eera. Ispoortiin jaalala, ispoortiin tokkummaadha, ispoortiin misooma, addatti iyyuu immoo kan shaampiyoonaa manneen barnootaa gaggeeffamu kun barattoota dandeettii sammuu isaanii cimsuun cinatti ga'umsa qaamaa fi ijaarsa sammuu isaanii irratti ga'ee guddaa waan qabuuf itti dadhabdanii waggaa muluu leenjistanii waggaa waggaadhaan dorgommii shaampiyoonii manneetii barnootaa sadarkaa godina keenyaatti ta'u taphataan cimaan filatame kun kana booda ambaasaaddara Wallaggaa ta'e guutuu bahaa Wallaggaa bakka bu'ee shaampiyoonaa manneetii barnootaa sadarkaa Oromiyaatti gaggeeffamu irratti hirmaachuun Wallaggaa bakka buutu waan ta'eef asumaan naamusaan dandeettiidhaan beekumsaan ga'umsaan ambaasaaddara Wallaggaa taatanii akka dorgommii sanatti dhiyaattan imaanaa isiniin jechaa.